Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetti iddootti koomii yookaan gabaa gurraachaa yookaan hawalaa isa jedhamuun akkasumas karaa baankeettiin illee qabaddeen dhufaa jechuudha. Akkuma beekamu karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin biyyoota 20 jechuudha. Guyyaa hundayyuu biyyootuma 20 qabaddee dhufa. Karaa baankiitiin immoo baankota qaqqajareen qabaddee dhufa jechuudha. Baankonni hundumtuu garaagara sharafatu yookaan jijjiiratu waan ta'eef baankota qaqqajareen qabaddee dhufa. Itiyoo Bilaak Maarkeetti garuu biyyoota 20 jechuudha. Akkuma beekamu guyyaa irraa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin biyyoota 20 qabaddee dhufe. Karaa baankiitiin immoo baankota keessaa baankii Hawaashiin biyyoota 5 jechuudha. Guyyaa kaleessa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin qofaan qabaddee dhufa jechuudha. Biyyoota 20 guyyaa har'aa immoo baankiitti dabalee jira jechuudha. Guyyaa kaleessa baankii sila hin hojjenneefani baankii dhiisee guyyaa har'aa immoo baankii Hawaash akkuma jedhe biyyoota 5 qabaddee dhufee jira jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin biyyoota 20 karaa baankii Hawaashiin immoo biyyoota 5 jechuudha. Itiyoo Bilaak Maarkeetti immoo akkuma beekamu guyyaa har'aa qannasee jira jechuudha. Biyyoonni hundumtuu qannasanii jiru. Karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin qannasanii jiru jechuudha. Guyyaa kalee garuu baay'ee dabalee ture. Guyyaa har'aa qannasee jira jechuudha. Biyyoonni hundumtuu qannasanii jiru. Salphumatti guyyaa har'aa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin biyyoonni hundumtuu biyyoota 20 qabaddee dhufa. Akkuma beekamu egaa biyyoonni 20 qannasanii jiru karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin jechaadha. Salphumatti guyyaa har'aa Itiyoo Bilaak Maarkeetti qannasee jira yookaan hir'iseetu jira jechuudha. Egaa akkuma beekamu biyyoota akka Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomaan Rihaala, Duubaa Dirhama, Saawud Arabiyaa Riyaala, Baareen Dinaara, Kuweet Dinaara, Jordaan Dinaara, Chaayinaa Yewaanii, Paawundi Sterlingii, Yuuroo, Koroonaa Turkii Liiree, Ijipshaan Paawundii, Yemen Rihaalaa fi salphumatti biyyoota 20 jechuudha. Karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe baankii Hawaashiin biyyoota 5 kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaa Dirhama, Saawud Arabiyaa Riyaala, Paawundi Sterlingii, Yuuroodha jechuudha. Salphumatti biyyoota 5 jechaadha. Egaa nagaa waaqayyoo isin dagane. Nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haara taatan noora mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaan isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatanii laayik gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jedha. Viidiyoon koo gabaabaadha jechaadha. Keessattuu immoo warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii argatanii fi faayidaa guddaa qaba jechuudha. Karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin ta'e karaa baankiitiin illee jechuudha. Keessattuu warroonni karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin ergattanii daldala isin ergu sana hin dabalee moo hin qannase jechuudha. Salphumatti viidiyoo kiyya keessaa argachuun hin danda'ama jechuudha. Dabalesii dabalee hin jedha. Yoo hir'isesii hir'isee hin jedha jechuudha. Maaliif ol bira qabeellaalaa kaleessa meeqan akka oole har'a immoo meeqan akka jiru laaleen irra deddeebi'ee laalettanani onnoo jedha fidee dhufa waan ta'eef jechaadha. Egaa salphumatti guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaarri irraa hin ka'a. Guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolaarri irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettii yookaan gabaa gurraachanii birii 100 fi birii 80 fi saantiba 88 jechuudha. Ameerikaa doolaariin guyyaa har'aa naannoo birii 2 qannasee jira jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettii qannasee jira jechuudha. Akkasuma Ameerikaa doolaariin immoo karaa baankii Hawaashiin birii 100 fi birii 55 fi saantiba 10. Kanaadaa doolaariin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birii 100 fi birii 29 fi saantiba 70. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birii 100 birii 27 fi saantiba 55. Hoomaan Rihaalli tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birii 400 fi birii 70 fi saantiba 36. Duubaa Dirhaamiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birii 49 fi saantiba 24. Akkasuma immoo Duubaay Dirhaamiin tokko karaa baankii Hawaashiin birii 44 fi saantiba 14. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa Riyaalli karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birii 48 fi saantiba 17. Akkasuma Saawud Arabiyaa Riyaalli karaa baankii Hawaashiin birii 43 fi saantiba 20 jechuudha. Salphumatti biriin Duubaay fi birii Saawudii garaagarummaa birii tokkooti jechuudha. Kun wal caalaan hin jedhamu saantiba wayiiti jechuudha. Salphumatti wal caalaan hin jedhu garaagarummaa saantiba wayiiti jechuudha. Birii tokkoyyuu hin guutuu jechuudha. Salphumatti kan isaan wal caalanii jechuudha. Karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin ta'e karaa baankiitiin illee jechaadha. Kan itti aanu baareen diinaarii tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettii yookaan gabaa gurraachaan birii 400 fi birii 79 fi saantiba 97. Kuweet diinaarii tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birii 500 fi birii 84 fi saantiba 59. Jordaan diinaarii tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birii 200 fi birii 55 fi saantiba 12. Chaayinaa Yewaaniin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin birii 26 fi saantiba 70. Kan itti aanu paawundiidha. Paawundi sterlingiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeettiin
birrii 200 fi birrii 41 fi saantiba 35 akkasuma paawundi sterlingiin immoo karaa baankii Hawaashiin birrii 200 fi birrii 9 fi saantiba 43 yuuroon tokko karaa Itiyoo bilaak maarkettiin birrii 200 fi birrii 8 fi saantiba 70 akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankii Hawaashiin jechaadha birrii 100 fi birrii 84 fi saantiba 25 kan itti koronaadha. Koronaan tokko karaa Itiyoo bilaak maarkettiin birrii 19 fi saantiba 18 Iswiis firaankiin tokko karaa Itiyoo bilaak maarkettiin birrii 200 fi birrii 26 fi saantiba 89 Turkii liireen tokko karaa Itiyoo bilaak maarkettiin birrii 3 fi saantiba 93 Israa'el shekeliin tokko karaa Itiyoo bilaak maarkettiin birrii 61 fi saantiba 73 Ijipshaan paawundiin tokko yookaan birriin Ijiptii yookaan birrii Gimsii tokko jechuudha. Karaa Itiyoo bilaak maarkettiin birrii 3 fi saantiba 47 Yemen haalli tokko karaa Itiyoo bilaak maarkettiin 0 saantiba 75 kan itti Hindiidha. Hindiyaa ruupiin tokko karaa Itiyoo bilaak maarkettiin birrii 1 fi saantiba 89 Paakistaan ruupiin tokko karaa Itiyoo bilaak maarkettiin 0 saantiba 65 sharafaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo bilaak maarkettiin guyyaa har'aa qannasee jira jechuudha. Biyyoonni hundumtuu qannasanii jira. Biyyoota 20 qabadee dhufeyyuu hundumtuu isaaniitu qannasanii jiru jechuudha. Guyyaa har'aa karaa Itiyoo bilaak maarkettiin qannasee jira jechuudha. Salphumatti kan biraa immoo kana jechuu barbaadu warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtan jechaadha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii dinaara jedhama jechuudha. Akkasuma birriin biyya Beerutti paawundii jedhama. Paawundiin biyya Beerutti baay'ee xiqqoodha jechuudha. Kanaafuu salphumatti warroonni Joordaan jirtan dinaara biyya sanii osoo hin taane Beerut yookaan Libneen immoo paawundii biyya sanii osoo hin taane paawundii waan xiqqoo taatee fi birrii biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee kanan jira jechuudha. Ainiin maqaa isaanii doolaariin hedduutu jiru jechuudha. Salphumatti isin doolaara keessaa Ameerikaa doolaadhaan herreeggatu yookaan assaabbattu jechuudha. Fakkeenyaaf karaa Itiyoo bilaak maarketii yoo ergatan jechaadha. Guyyaarraa warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtan birrii 100 fi birrii 80 fi saantiba 88 herreeggatu yookaan assaabbattu jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaarraa kana ta'a waan ta'eef jechaadha. Karaa baankiitiin immoo yoo ergattan akkuma jedhe baankota keessa immoo baankii Hawaashiin immoo yoo ergattanii Ameerikaa doolaariin tokko guyyaarraa birrii 100 fi birrii 55 saantiba 10 jechuudha. Kanaan herreeggatu yookaan assaabbattu jechuudha. Salphumatti malee birrii biyya sanaan ta'u jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtanii dinaara biyya sanii miti jechuudha. Akkasuma immoo Beerut yookaan Libneen immoo paawundii biyya sanii miti jechuudha. Paawundii waan baay'ee xiqqoo taateef jechuudha. Salphumatti Ameerikaa doolaadhaan herreeggattu yookaan assaabbattu jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kanarraa kana fakkaata. Viidiyoo birootti nan galutti deebinutti nagaan tura.